Akka mul'atanii hordoftoota fi daawwattoota gumii bokkoo broadcasting keessummaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan kennaa obbo Adoolaa Baanataatii fi Dr. Uddeessaa Karrootii haala irreecha bara 2020 yookiin bara 2013 kanarra wanuu jedhu sirba hacee kanaan booda itti isaanii isinii fidee isinii affeera. Ulfaadhaa wayyamaa nu faana turaa jedha. Come on.
Akkam jirtu daawwattoota keenyaa gumii bokkoo broadcasting baga nagaan dhuftanii mee Dr. Haariyaa miti Adishaa of beeksisinaaf. Ana Adoolaa Baanataa Bariisoo jedhama. Adoolatti akkuma maqaa kiyya Adoola Goobicha dhaladhe. Amma kooli galtummaan baqadhee biyya bahee biyya Ameerikaa kana Teeksaas Austin jiraata. Eshi ulfaadhu wayyame Dr. ati gumii bokkootiif Haariyaa waan hin teeneef anis Adishaan beekaa garuu haa ta'u daawwattoota gumii bokkootiif akka of beeksisan godhee dhiifama. Mee sududumaan gara gaaffii kiyyaatti deemna. Haala irreecha bara 2020 kan yookiin 2013 akka Itoophiyaatti siyaasaaf immoo dhuguma koronaa fi irreechi kun dhoggame jettu kanarraa maal naa jettu mee waan kanarraa Adishaa sirraan jalqabaa jedhu wenaa jedhu. Hayyee ulfaadhu galatoome irreechi bara kanaa ani namooti hayyoota hedduun namooti gurguddaan namooti hedduun waan kanarra guddoo haasawaniiranii haasawaa ennaa dheeraadhaa turamteerti. Haa taatuuti silattuu dubbiin irreecha baranaa kun asii kaatee achi dhaabattu wanni jennu hin jirru guyyaa asii dhaabattu rabbi beekaa gabaabbattutu namuu addee jiru waa itti fakkaattu waan takka ibsuu agafii jedhu waan irrechaa kanarra dubbachuu barbaachisa. Irrechi baranaa ani maalii wal na jalaa fakkaata yoo naan jette ijoollee abbaa irraa du'e waliin na jalaa fakkaatti yoo waan kana wal bira qabee ilaalu maatii tokko keessaa gaafa ijoollee abbaa irraa duutu hagame maatii san kilatti akka dukkanoottu jiruu akka itti dukkanoottu mul'atti fuulduraa akka itti dukkanaa'u maatii duutis irra dhaqqabde namuu akka kanaan tilmaamuun dadhabu adda biyyi Oromoo suni akka beektaa abbaa irraa du'e akka abbaan irraa du'e tokkotti ilaallama deessi adda deemamu kun irrechaa kuyyoo ati ilaalte golgolaa'ee ayyaanaa muti namni kabara darbe laalee kabaranaa laan yoo wal bira qabanii ilaalan dhugumaan dhuguma fakkaatte waan badduudha waan jabduudha. Ammoo wanni koronaa walitti qaban kun anatti mul'attu an koronaan hagayyee biyya Oromoo keessatti koloneelee abiyyee ummata Oromoo ajjeessaa jiru koronaan cinaa isaanii cinaa abiyyiillee waan nama ajjeesiru natti fakkaanne waan hin dhageenyellee oduu akkasii guddoo garuu koronaa addunyaan lafatti dhawaa jiru kana akka sanii rasaasi abiyyee maqaa koronaa lakkisii inni koronaan Oromoo koloneel abiyyii fi nafxinyoota inni hooggansan jedhee ilaalaa kan warraa kan ka'e wanni sun waa abbaan qannee abbaa akka abbaatti hin taane abbootii gadaa hammam irratti cabsicha fi akkaataa yaada isaanii gargardii qabu akkaataa deegaa turan waanuma addunyaan durchiin dhaggaa jirtu nu hundi waanuma argaa turre jechuun natti fakkaatti yoo dheeressin. Mee ulfaadhu wayyam. Mee Dooktar gaafuma kana isuma kana irreecha baranaa kana innaa ilaaltu ani amma abbaan kiyya ijoollee 27 dhalfateera Adishaan waa itti siqaan beekumsa irreecha baranaa Finfinnee kabajamee yoo maatiin kiyya abbaan kiyya uummata sun callaan adoo buleeyyaan isaa warri gosa firaa waltan seen adoo dhufini dhufeellee hammas gaa anci keessattuu irreechi baranaa kun awwaala hiyyeessaa waan fakkeessanii biyya nu keessatti dhalanne keessatti Oromoon akka awwaala hiyyeessaatti irreecha akka kabajame fakkeessanii kanarraa maal jettu mee Dooktar Wojedhaa waan kana? Galatoom ashee
Irreechaan baranaa akka malee nama gaddisiisaa akka uummata Oromoo guminuu dhaggee wanni kun waan nama gaddisiisuu fi dhoggamaniiru aadaa aadeffachuu dhoggamaniiru uummati dhoggameera. Uummati dhoggame kun garuu maafi dhoggame maaliif dhoggame wanni jedhaa suni ifumaa ifatti nama gumaaf waan galteertu fakkaatti namni kana wallaala qabus hin jiru waan koronaa jedhan suni filannoon dur wanni dabarteef koronaa jedhanii turanii koronaa kan ta'in immoo isaanuu deebisanii amma koronaa hubanne to'annoo jala oolchineerraa filannoon deemuu dandeetti jedhanii turanii ammas namni aadaa aadeffatu warra kenna ka irreechaa irreeffatu callaa doon ta'in ayyaanota biraa kabajamaniiru ayyaanota san irratti nama baay'ee arginee jirra nama baay'eedha. Irreechaan garuu akka inni irreeffamne kan dhoggameef siyaasa wal qabsiisanii kaadiroota isaanii nam isaan gargaaruu namni akkasii callaan dhaquu qaba yaada jedhu waan qabanuufi tarii namni sabi kun ummati kun yoo waltadache achitti ilaalchuma isaan sodaachisiisa ilaanii callaa doon ta'in waltadacha'ee fagulan achumaan dhufeefa masaraa aratti kiloo sanurraa qabatee nu ariina waan jedhan fa sodaa waan qaban natti fakkaatti garuu sodaatanii dhogganii wanni ajaa'ibaa dhoggiisa irratti ummata sani nama aadeffatu dhufu san keessa nama tokkochallee namni qawwee qabu hin jiru namni meeshuma hamaallee harkaa qabu nama tokkollee qabanii dhaggisiifne qabanii hidhuu malee namni achi dhaqiisa deemu nama wayaa aadaa wachuu adda addaa aadaa uffate nama magarii marga qabatee deemu dhukkubsa qabatee deemu kana maaliif akka dhoogganu sodaa fi jibbannarraa ka'e ala yoo akkaraa siyaasaallee yaadde namni aadaa yoo aadeffate siyaasaa isaanii wanni tuqaama karaa kamii akka dhuftu nama hin galu garuu akkuma yaaduma isaaniirraa nu galutti waltadachaa uummata kanaa achi argamuun isaanii akkasi baay'atanii haala mi'aa gaarii haara shaggaan kabajuun jibbanna waan uummata sanirraa qabanuuf jibbanna aadaa keenyarraa aadaa Oromoorraa waan qabanuuf keessattuu sirna caccabaa dur darrisan warri deemsisaa turan yaadi warra naaftanyootaa sun aadaa teenya dur balleessaa waan tureef kunis haalli isaa wanni inni barbaadu isa waan ta'eefi innis bakka aadaan kun wanni badhinnaan calaqqisiisuun akka badiitti isaanti waan ilaalamtu isaan biratti kanaaf jedhanii dhooggan natti fakkaatti garuu waa ajaa'ibaati biyya san keessatti mootummaan diktaaterooti baay'een jira ture mootummaan namicha kanaa kan jalqabaatii moti baay'een isaanii diktaateruma akka isaati garuu ayyaanan kabajanuu yookaan immoo mallattoo kenna ka paartii keenya qabatanii deemtan malee amma ayyaanan hin kabajamuun jedha uummata keenya qunnamteen beektu garuu uummata Itoophiyaa keessallee adda baasanii uummata keenya akka malee deeggartoota keenya fakkaatanii jedhutan malee ayyaanan kabajan jechuun yeroo jalqabaatiif argine jechuudha baay'ee sirni hamaan kuni sirnoota diktaateroota kanaan dura jiran caalaa bakka waan dhagginiin beekne itti gargaaramuu yaadaa jira jechuudha walumaa galatti. Ulfaadhaa wayyama. Mee laali Adisha mootummaan koloneel Abiy bara mootummaa wayyaanee keessa irreecha kabajamaa tureera. Anis bara mootummaa wayyaanee keessa irreecha kabajuu dhaqeen beeka irreechan kabajna ture. Garuu bara mootummaa ani maqaa Oromootiin angoobba'e jedhu kana keessatti irreecha Finfinnee fi Hora Arsadeetti kabajameerra. Mee isaan lamaanuu wal bira qabi. Taakka lammaffaa immoo irreecha Oromoon biyya alaa jiran biyya alaatti fakkeenyaaf Adishaa waliin kabajne Daalaas Teeksaasitti akkuma san Minisootaatti Waashingtan Diisitti Siyaatilitti Arizonaatti Kanaadaatti Kalgaariitti addunyaa tanarratti Londanitti akkaataa irreechi itti kabajameen nii fi irreechi biyya alaatti kabajameef irreechi biyya keessaa kabajame san bira wal bira naa qabi wanaa jedhe Adishaa.
Arranket. Okay, galatom. Waan bara wayyaanee fi waan bara amma namni maqaa Oromoo dhaatu aangoo dhufe kana attan kabajamaa ture jettee yoo laaltu wayyaaneen hewaatu yookaan wayyaaneen diina alaa nutti dhufe haga keessi keenna ga'u keessa keenna walumaa galatti nu dhagatti jabeenna keenna laafinna keenna keessa keenna seentee haga kan guddoo nu hundee amma kabiyyi kanaaf ka wayyaanee kaayyoo wal bira qabdu wayyaan abiyyi bobaa keenna dhalatee bobaa keenna keessaa beekama qaama dadhabbii laaffii kennaa beekama warri keenna yeroo maal jedhu nyaaphamaa eessaa jennaa maal jedhan isii bara dure yodaadi matanu bara hamaana baasi bujii nyaaphee na baaseedhanii motiisi yoo dure akka wanti itteedhan wani kun sababa malee jedhamne bara nyaapha laasitta duulee dhufu ka keessaa altee ati si keessa guddatetti hamaa sodaa takka hin qabu haga keessi beekaa addeetti mitikaa addee ati itti laaftus bee wayyaaneeni yoo diqqaatte akka nyaaphaa keetii alaamitta dhufte gaafa irrecha keenna kabajju walumaa galatti nu bulchuu nu barbaadde malee waan mirga ilma namaa kana guutii dhibba cafattee balleessuudhaaf himate karoorris isaaniiti akka bitamnuu fi karaa nu dadhabsiisanuu nu hojjetaa turan. Amma wanni amma nu laallu kun ka koloneele Abiyyi kun yaada nafxanyaa yaada minilikii qabateetti. Yaadi minilikii kun karaatti hafe. Karaatti hafe bakka inni itti dadhabeetti hafe. Akkaataa inni itti deemaa akkaataa Oromoon kun gola golatti yoo wanni jedha aadaa fi bal'inna ummata bal'aa marroo ta'e gola golatti mana fiitti ka aadaa fi deensifataa turan yoo guutuu walitti tabaanee akka ammayyee baraayee diddamii torba dabare waggaa 27 dabare kana keessa yoo godhuu baannillee namoo gola fiitti waan kana irreeffachaa ture dhibeeffataa ture nullee dhibaayyuu jenna nu biratti waan kana godhachaa baane jechuudha. Haa taatuuti waan kana haga adda nyaaphi nu keessa jiru nafxanyaa eessa jira jettee biyya Oromoo keessa jiru. Afaan keenya baranii aadaa keenya baranii lafa keenya baranii waa hunda baranii nu keessaa ol nutti akka jira. Haga nu jabaannullee nu beekan. Inni nu dhaadateera yoo taate waggaa 1,000 Oromoo akka ol jetteen deemne isaan taasisan yoo tole jedhanii naan bitamiin jedhe yoo tole jedhanii xubbuqqoo ahodheefsan keessa yoo naan galin jedhe waan kana mitikaa keeti jabeenna si beeka haga wanni kun jabaattee bara darbe dhagganiira. Itoophiyaa keessa callaayyii mochi lafa Oromoo callaayyii mochi Keeniyaa hunda warri paarlaamaa dhufee qoodarra fudhateera. Irrecha bara darbe waan gaddeemaa jira hin dhaggan guutuu ayyaanni kun ayyaana guddaa Afrikaa ayyaana guddaa addunyaa keessaa gaddeemaa jira waan kana dhagganii dhuma isaanii waa Oromoo afaan ta'e aadaa ta'e jabeenna ta'e isa dhumaa wal gurmeessinee dura dhaabbanna carraa argatan hunda agarta waan ta'aa ture adda wanti ta'e akkuma gafa jedhichaa irra deebi'ee yoo waan gafa jedhu sana akka amma abbaa lafa abbaan qabne shalgaggeessanii kuuraa hurruma waan hin taane kaanii
Korean kan maali sososobanii waan kana haphisuu lakkisi dhumatti yoo warbila adda suuraa darbe kaa ilaaltu akka kabara darbeetii kabara laalaattu waan waliif fakkaanne takka wanni orme wanni nyaaphi siin qabate takka siin tolu wanni hundi abbaan tolti addee fiitiin tolti. Diinni waan ke balleessaa deemu waan ke yoo baatee deeme akka deemuu qaba. Ati ammoo waan ke akka kunuunfattu qaba. Kanaafi biyya Oromoo guutuurratti walii galatti akka duula amaatti godhee waa irrechaa ta'ee waan garaa garaatiin cabsichaa fi tattaaffii godhaa jiranu waliinuu dhagarraa hin cabnamu irra aannaani sun jabeenni nu bira jira. Jedhee akkasii hubadha. Ashe. Ulfaadhu wayam. Mee Dooktar gaaffiin isumaa taa'ee garuu ilaa irreecha kana akan kabajannee warra dhoogan keessaa poolisiin Oromiyaa, hora bittinneessaa Oromiyaa, poolisii humna addaa Oromiyaa, raayyaa ittisa biyyaa, hidhattuu gandaati. Garuu poolisiin Oromiyaa, raayyaa ittisa biyyaa keessa nami jiru Oromoo ta'ee warri kuni qaanii kana uummata Oromoo callatti qaanaa moo isaan akka saba san keessaa baanetti isaanis ni qaana'u. Kanarraa maal jettu isaallee waltaa tuqiitii gaaffii Adishaa gaafadhe sanirraa wanaa jettu. Galatoo. Waan amma adoola jedhe sanirra waa itti dabaluu barbaadu. Amma fakkeenyaaf garaagarummaan horaa gizee sirna fakkeenya sirna asinutti aanaa ture sirna dhumarra sirnuma amma keessa jirru kana ka marsaa jalqabaa hawiyyaa TPLF hogganamu san keessa TPLF yookaan wayyaaneen aadaa keenyarraa jibban qabdu. Maanummaa keenyarraa jibban qabdu, aadaa Oromoorraa jibban qabdu garuu olaantummaa isaanii saba xiqqaa quxurii waan saba xiqqaa ta'anii fi nu gubbaa aananii gadi nu ajajuuf akka isaanii tolu qabeenyaa saamuuf akka isaanii tolu jedhanii mirga achi darsanii gara fi darsatanii fi ajajaa turan malee Oromoo ta'uu kenna, aadaa kenna, kabajatuu kenna, maalummaa kenna, seenaa kenna dhorsuuf hin barbaadanu akka seenaan kenna dhorfamus hin barbaadan. Inni kun garuu garaagarummaa warra sanirraa ala jiru kun warra aadaa kenna jibbu, kun warra maalummaa kenna jibbu. Amma akka aadaa tana aadoonfanne wanni dhooganuuf warra dur aadaa kenna balleesse kaanti amma deebi'ee hayi gala baran gaddanu jala dura daranii aadaa tana kabajaa turanii baran ammoo isin arganneerra akka jechuu dubbiin. Kanaaf amma isaan wotaadara warra humna loltoota adda addaa kamati lakkoofte san bobbaasanii nagaya buusuuf adoon ta'in akkuma wanni kun hin kabajanne akkuma aadaan tun hin kabajanne akkuma Oromoo walta dacha'ee lafa tanatti bareedee waan kan akka gaarii uwwisee maalummaa isaa dhaggisiisee tokkummaa isaa dhaggisiisee tarii achi keessallee nu balaaleffatu ta'a waan jedha waan shakkanuuf achitti dabaladhu immoo isaa finfinnee san immoo achuma ol baanii immoo achuma nu marsinu tasa yoo quxuriin isaaniillee waan baay'ee namni ta'ee fi fakkeenyaaf Hussein Mubarak akka siltaanirraa ari'ameen akkanadha. Uummati ibsu walta baay'ee gizee takka baasuu kontiroolii godhuu dadhabanii akka namichi irraa bu'uun dirqama ta'ee wanni akkasii fanutti galitti yaada jedhu isaan baqa sodaa irra darbeeti harka caalu kaadhoofsan. Tokkoffaa sodaa lammaffaa jibban. Laale amma uummata Oromoo irraa kutaniiranii kun akkasi kabajuu miti jedhee warra diin immoo wayaa Oromoo fakkaatee wayaa Oromoo uffatee kun akkasi kabajuu miti akka beekta nama busheessu yookaan beekta onni godhuu fokkii godhuu beekta akkasii baay'anii mee dooktar afaachu achirratti irreecha kana warri kabajuu baay'ee immoo warra Oromoo aadaa Oromoo maalummaa Oromoo jibbu kana itti uffisanii akka awwaala hiyyeessaa kaan kunoo kana isinii goosinne waan jedhan fakkaate kana leetti dabalime. Maarra kunoo fakkeenyaaf ati amma warri nu jibbu maan jedhaa bishaatti amanuu lagatti amanuu dhaqanii achitti sagaduu jedhu isaan. Nuuf kun garuu irreechaan garuu aadaa teenna malee amantii teennaa miti aadaa ni aadeffanna malee
uummata Oromoo ka irreecha bahee kabaju akkuma sabaaf sablammoota addaa akkuma aadaa nama sabaaf sablammoota adda addaa nami amantii kiristaanaa jira, islaamni jira, waaqeffataan jira, nami adda addaa sabaaf sablammoota Oromoon ta'inis nama baay'eetti dhufee kabaja aadaa Oromoo waan ta'eef akkuma cambalaalaa aadaa warra Sidaamoo hawaasa abbanii kabajanu akkas jechuudha dubbiin. Isaan garuu waan jibbitu ati maqaa adda addaatti kennita. Warra beektan muka sagadu, warra bishaanti sagadu. Deebi'anii immoo warrumtee arrabsaa turanii, warri jibbaa turanii, waa abbaa gadaa uffatanii isaanumti nu fakkaatanii dhufanii, warri silaa kabajuu malee dhooggamee, warri silaa qarqara santu dhiyaatu malee nu fakkaatee achi seenee kunoo isin kabajaa jirra akkas kabajuu mati. Deemaa isin asii deemaa immoo isin hin dhufina jechuudha. Tuffii hamtuu jecha. Kanaaf walumaa galatti garaagarummaa isaa sanii wanni garuu sirni ammarra jiru sirni amma koloneelaabii kun agarsiisuu barbaade tokkoffaa jibban namichi kun akka inni gadi jabeessee Oromoo keessaa baay'ee maani dhuguma Oromoo keessaa guddatuu danda'a garuu waan aadaa kennafa beekuu danda'a keessa waan guddateet warri naaftanyaa kan Oromoo jibbusata Oromoo keessaa guddatanii aadaa Oromoo numa beeku inni akkuma isaa hin beeka garuu akka nama tokkochaatti akka malee aadaa Oromoo jibba namichi kun yoo namni hin beekne akka beekuu barbaachisa akka nama tokkotti jibbanna hamtuu nurraa qabu. Guyyaanee Mallas Zeenaawii beektaa bulchaa guyyaanee diktaateruma akkasaa ture garuu aadaa ta'een hin jibbu ture hin jibbu. Mirga sabaaf sablammoota mirga sabaaf sablammoota cunqurfamtoota akka isaa aadaan ol kaatu barbaada ture. Maaliifi sabaaf sablammoota hacuuccamame keessaa tokko waan ta'anii fi waan sanii qabsaawanii mootummaa dargii san kuffisanii waan dhufanii fi olaantummaa isaaniitiif qabeenya saamuu irratti hundaa'anuyyuu malee mirga namaa haga ta'e rikooganaaizii godhaa turan. Kun garuu jibbanna Oromoorraa waan ka'e jibbanna sabaaf sablammoota aadaan sabaaf sablammootaa eenyummaan sabaaf sablammootaa waan calaqqisiisuu jalqabdee fi kana waggaa 27 namni aadaa isaa kabajate afaa ifii dubbate aadaa isaa aadoonfate tuni warri itti aaraa turan warri rifeensa mataaf irraa buqqisaa turanii akka tasaa kun karaa argatanii dhufanii amma isin arganne amma balleessuuf bakka asii achuu taalaa jiran jechuudha. Kanaaf warri namicha kan wanni walii nama shakkisiisu hin jiru. Gaafii ati dhumarra na gaafatte ka raayyaa ittisa biyyaa poolisii addaa maanii kuni jaallatanis jibbanis sirnaaf ajajamuun haga murtaa'e tokko mana isaanii ijoollee maatii waan barbaachisu dhiyeessuu fi hojjechuu waan qabanuu fi qarshii argachuu waan qabanuu fi hojjechuu waan jiraatu. Garuu uummata daraarsu, uummata garafu, uummata mana hidhaatti guuru, nama wayaa aadaa uffatee marga qabatee laga bishaanii lafa itti aadaa godhatu deemu qabanii hidhuun Oromooyyuu ta'uus hin barbaachisu kana jibbuuf. Diinoo yoo hin ta'in. Maal balleesse namni kun akkuma namni xinqata dhaquuf qamisii akka warra bashaasa uffatee xinqata dhaqu san warra irreechaa dhaqus akkuma sana aadaa uffatee dhaqaa jira. Maal garaagarummaan isaa? Jibbanna gosummaarraa jibbanna qabaachuu isaaniirraa kanaaf wanni nama dhoogganuuf namni boombii qabatee dhufe jira. Namni qawwee qabatee dhufe jira. Mee nama tokko hariyeessan yoo jira. Wayaa Oromoo nama uffate makiina keessa barbaadanii hidhuun apartaayidii Dabuub Afrikaa keessattis akkas godhanii hin beekamu. Barbaada nama wayaa aadaa warra sanii uffatee jiru barbaada makiinarraa buusaa hidhaa jechuun. Ati Oromoo taate akkas nama godhuun kun mootummaan nu asii ajaje maaliif jettee gaafachuu qabdu. Maaliif buusaan namicha kana wayaa aadaa waan inni uffatee fi maaloo gaafa xinqataa gaafa masqalaa warra san maaf hin dhooginaaf maaf warra kana dhoogina lakkisaa seeraa moti akka mootummaatti uummata hundumaa ijuma tokkoon laaluu qabna. Namni fuula seeraa duratti hundumtuu wallikkiidha. Sobayyuu haa ta'u malee. Itoophiyaa keessatti sobayyuu haa ta'u malee aadaa kabajuu fi ati kana sirrii moti jechuu fi Oromooyyuu ta'uus hin barbaachisu bakka namuma dhugaamessa ta'uu qabda.
Oromoo taate immoo maaliif kana goota silumayyuu? Ati Oromoo taate armee keeti aadamfatiisa dhuftu rooggaa jirta akkas godhaa jirta obboleettii ka qabdee hidhaa jirta abbaa ka qabdee hidhaa jirta jechuudha. Galgala immoo maaf manatti galtaree warra keessan aadaa akka dhaqanii kabajanne eegii dhoowwiteen booda warra ketti galuu hin qabdu achuma warra garaa warra naftanyoota irratti kiilootti deemuu qabda malee yookaan immoo gara warra akkasii jibbanna kana babal'isuu barbaadu kana warra santi galuu qaba warra akkasii godhu malee callu suma takka dhaabatanii yoo ilaalanii sirrii mooti kun bakka guutuu waa Oromooti aneef adoonteen saba feeteeyyuu aadaa isaa aadamfachuu dhoogguun qabanu. Kun mirga waaqayyo namaa kenne mirga mootummaan namaa kennu miti mirga paartiin namaa kennu miti mirga immoo nami tokko guduriin tokko yookaan amantiin tokko namaa kennitu miti mirga aadaan dhalootaa namaa kennite. Ulfaadhu Kanuma siin jedhu. Ulfaadhu maaliif kabaji ayyaan adisha carraa silaataa kabaji ayyaan akkasii kuni kabaja saba kuush ummata kuushiiti yoo dhaggitanii jiraatanii ummanni kuushii ummanni Agaa'oo Qimaant ummanni Oromoo ummanni Sidaamaa ummanni Sumaalee ummanni Haadiyaa baay'eedha sabi kuushii kun ni qabu ayyaan akkasii kabaje mee amma mootummaan Itoophiyaa Minilikirraan jalqabee saba kuushii kana aadaa fi afaanii fi eenyummaa fi akan kabajneef godhaa turee jira. Mootummaan amma jiru kun adisha gaaf waan qabdu itti dabaltee naa deemte. Mootummaan amma jiru kun koloneel Abiyyi kuni mootummaa Minilik jalqabisanii galmaan nami gahu koloneel Abiyyi jedhanii gorsaan Abiyyi Ahmed Daani'el Kibret dubbatee jira. Kanarratti wanaa jedhi ka jalqabaa irratti gaafii hangafa kaasuu barbaadu san kaasiiti isa kanatti itti naa dabali daqiiqaa 2-3 keessan naa xumure adisha. Okay, galatoome. Wanta akka gaarii ibseera Dr. Uddeessaani. Anammoo waan tuqaa lamaan takkaaf sadiin takkatti dabaluu barbaada. Amma maal jettu namoota amma ayyaana irreecha irratti argamanii namoota waan kana dur faallessaa turanii namoota waan kana mormaa turanitti bara kana bullukkoo uffatanii aadaa wayaa faaya kennu uffatanii gadi ba'an. Wanna kana yoo amma teennee beektaa gara kaan ilaallu warri kun aadaa kana yookaan waan kana miidhessuuf yookaan aadaa kana bareechanii ayyaana san kabajuuf odoo ta'ani busheeshuu amma akka wanni kun beektaa yoo abba'an dalagamte wanni takka hin bareedu yoo bakka fi wanni takka nam tokko bakka fi dhaabate wanni sun abbaa waliin dhaabatte hin tolu. Garuu yoo wanni takka abbaa malee dhaabatte nama harkittuu hin bushoo hin tolu. Wanna kana qajeela nama laaluufillee akka nama harkille busheessuudhaaf aktii tokko agarsiisu. Abbootii gadaa kaachirratti faajjii bilxiginnaa jedhaan amma baajii isaan qabatanii seensan suni faajjiidha mallattoodha. Mallattoo amanummaa nafxanyaati. Mallattoo isaanii faajjii isaanii baatanii deemaniiti. Achirratti argamas yoo ati amma teettee laaltu mee sirbi giddii sirba jaalattee odoo sirbin sirba si dirqisiisanii sirba durmaanuu ati sirbi yoo si dirqisiisanii ati si sirbisiisanii hammam sirbistuni nama harkisaa hammam mi'aawu. Amma wanni godhamaa ture kun yoo amma teettee waan kana laaltu abbaa malee warri waan kana faallessu busheessuudhaaf jibbisiisuudhaaf waan beektaa akkasii mee wanni kun aadaan tuni namni faaya garaa garaatiin bakka sanatti walitti dhufee wanni kuni ila addunyaa hunda harkittee inni oomti abbaan. Ammoo yoo abbaan biraa waasa uffatee deemu tokko inni kaayoo isaa waasa busheessuu waasa balleessu diqqaattu namni achi baheessu. Odoo diqqaa sunu abbaan bahe hin fakkaatu. Isaan nama waan kana balleessuu yookaan busheessuu bishaa itti naqu ittoo mi'eessitee hujattee kaatee bishaa itti naqan jechuudha. Ittoo soogidda hin qabne jechuudha. Abbaadha soogidda.
hawaasa mi'eessu ittoo yoo dalagattee kaatee soogiddatti naqine hin mi'oottu. Eenyu nama hawaasa mi'eessu abbaa haqaa abbaa dhugaati abbaa dhugaa bakka jiru beeku. Irra caalaa qeerroon Oromoo namni haqa waan kana fuuldura as bahanii mul'atan hamma isaanii danda'an guuranii hidhanii ammoo ayyaana kanarraa qooda fudhaticha achi as deemanu eeganii karatti qocanii hidhaniira. Ammoo kabraa maasiin jedha wanti kun akkasiin taate dhaggine haasaa callaa miti. Nami agguu argatini dhahanullee dhaga'uu jedhan. Nami agguun argati dhahanullee dhaga'uu jedhan. Kanaaf diinni waan nutti jiru dhagarra. Waan kana callaa akkana godhe jedhanii hoomorkii isaan nuu kennan callaa hojjechuu odoo hin ta'ini nuti waan kana irratti diina kana bifa kamiin akkamiin dura dhaabanna. Waan kana callaa asirra baanee haasa'uu callaa akan taanee fi waan kanarraa kaanee addee jirrutti wanni ta'uu malee maa waan jedhu irratti adooti nami keenya kolbaan keenya ummati Oromoo guutuu maan goonaa akkamii irratti wanni jedha haasaa waan kanaa callaa irra kumaatome haasa'ee. Naa kanaaf waan hujannu irratti waan kana akkaataa diina keenya kan dhagarre diina aduu dhagartuu faana waan qortuuf hin qabdu yoo sodaanne ba'a. Kana jechuu barbaada. Adisha doctor al tokko dhiifama. Adisha kanarra maal naa jettame nami Abiy Ahmed kun kaayoo Minilikii galmaan gaa isa kana naan deebisne kana kayo Daniel Kibet namichi bakka san kaayame suni Daniel Kibet ta'e ana Shimallis addunyaa Abdissa addunyaati muta Abdissa ana fi wanni garaagarummaa qaba diina qulqullicha anaaf Daniel kun diina xuree qabu jechuudha. Oromoo hin bara gaddaa waa haasaa ture dhagaa bara namaa haasaa ture. Kanaaf dhuguma yeroo akkuma dhaada taasisan dachee sanirra nu fixan malee kaayoon Minilikii oobjuu taatee hatti malee bara Oromoon bara qeerroon wanni takka beekta hegereedha wanni ati amanatu. Hegereen lafaa dhuttu ilmeen lafaa ol guddataa jiru hundi dhakaa haga humna fi karaa fuulleessi cufaa jirtu ijoollee xixiqqoo dhaggaa jiru. Hegeree kenna kana abdii nuu kenna yoo nu dabarrelle isin wanni kan nurrattuu citti jedha yoo wanni jenna qeerroo akka hidhattee kaateef akka ummata Oromoo waa isa baasaa. Dongoraa fi fudhatee eeboo fi qabatee waa ifi isayyoo tiffate malee humna ittiin tiffatu yoo horatini waa horatte sa akkuma kunoo amma abbee hundaa gara tooppikii biraa yoo nan dabarsi na barrecha wanni dabale akkuma kunoo saba keenya horii isaanii addeeffatu waan bara Minilikii godhaa tura. Itti dhufanii sangaarraa qalachuu abbaa gaaffii malee qalatanii nyaattu waan kan godhicha deeman qabu. Wanni kun waa addee kana dabaraati nuti. Dhuma ammoo gaafa beektaa barii jala ge'anu dukkanni ni hammaata. Gaafa wuxixxii takka keessa namni dabarichaa jedhe wuxixxii keessa dabaree jennaa ifa ba'a. Hin injifannaa garuu wanni guddoon baga amma callaa'ee gadi nuu ba'e jechuu barbaada. Ulfaadhu Adisha. Ulfaadhu jechi Adishaa ummata Oromooti dhaaman keessatti ummata Oromooti latti bari'aa jirti. Abdiin kutatinaa itti fufaa qabsoo keessanii galmaan ni geettu. Mee doctor waan isaan gaafadhe kanarra wanaa jedhaati itti fufnaame. Ani waan takkarra buusuu barbaade amma fakkeenyaaf irreechuma san gubbaatti abbootii gadaa fidanii tana godhaa san godhaa maanii godhaa jedhanii rakkisaa ture. Ummati keenya sirriitti hubatuu qaba sirratti abbaan gadaa
Abbaan gadaa addee dhugaa, addee eebbaa, waan dansaa, waa uummata keenyaa eebbisan, waan dhugaa, waan soban kan soba tokkoffaa abbaan gadaa soban dubbatu addee dhugaa oolaa, addee aadaa waan dhugaa irratti hundaa'a. Garuu mootummaan kun akka malee dheebuu hamtuu waan qabuuf nama isa gargaara jedhee yaadu karaa dhugaa teetemoo karaa sobaa teetemoo dirqisiisee teetemoo lukajjigee kadhatee teetemoo eebaluma keessa jira jechuu waan barbaaduu fi harkallee qabee harkisee achirraan baay'ee kunoo jedhee namatti kunoo bakka nama dhaggisiisuu barbaada. Uummati keenya akkasii hubatuu qaba. Abbaan gadaa achi addeessanti dhaggame wajedha jechuun abbaan gadaa sun fudhate jechuu muti. Jarritu harka qaddeelle nama kana fuutee kunoo jedhe abbaan gadaa kunoo dhageeya jedhuu barbaada. Kanaaf naanni keenya abbaan gadaa waan sobaa hin dubbatu, dhugumaa hin dubbatu. Abbaan gadaa jechuun nama dhugaamessa, dhugaa callaa haasawaa, cubbuun dubbatu, waan hantuu afaa isaatiin baatu. Mootummaan kun garuu abbaa gadaa nama dhugaarra jiru san dhiisii nama sanis qabee harka qabee fuudhee addee tokkoon dhaqee akkas jedhu dubbadhu jechuun ni oolu. Kanaaf ebelu achitti argame ebelu akkas jedhe jettanii adoo abbaa gadaa shakki hin shakkin wama mootummaan kun hojjetu irratti xiyyeeffachuu qabna nu hundumtuu waan namoota inni dirqisiisee yookaan sobee yookaan kadhatee yookaan jedhee fakkeessuuf yaalu irratti hundaa'uu hin qabnu. Uummata keenya garuu walumaa galteetti akkasitti ilaaluu qaba jedhee tola. Akka yaada kiyya. Abbootii gadaa fakkeenyaaf mormanii turan. Garuu itti hin milkoofne abbaa gadaa tuulamaa nami irreecha deemu eeyyama gaafatuun qabu irreecha abbaan fedhee deemuu danda'a jedhee ture. Garuu itti milkoo'ee hin jiru. Boodarra garuu abbootii gadaa fuudhanii kaadiree biltsiginnaa bulchoota naannoo Sumaalee naannoo Amaaraa fidanii abbootii gadaa akka marata itti maran akka wayaa tuffisan abbaan gadaa kanarraa godhuu malee jettaniire. Abbootiin gadaa abbaan gadaa waa amma fakkeenya nami cubbuu qabullee naa eebbisi yoo jette nagaa ta'ii biyya nageessi ati nama cubbuu hin deemullee teete cubbuu sirraa eebbisuu sii danda'a. Garuu cubbuu si hojjetu abbaa gadaa cubbuu ati hojjechiisisuu hin dandeessu hojjetuu hin dandeessu. Eebbisuu hin danda'a. Eebba jechuun hamaallee eebbisanii nama badii deemullee badiirraa hanqadhiyanii garuu nama balleessu ka addee aadaatti nama dhoogu abbaan gadaa keessa hin jiru. Abbaa gadaa keessa seenanii abbaan gadaa kanatti dura bu'aa santi duuba bu'aa santi itti aana kun dhimma mootummaa galchuu motii wama mootummaa laalaayyuu motii waa abbaa gadaa addee guddoo aadaa Oromoo keessa sadarkaa olaanteerra jiraatii dhimmi waan sanii abbootii gadaa malee biltsiginnaa sillaalu onegi sillaalu kafaa'oo sillaalu eenyu sillaalu dhimmi sun dhimma abbaa gadaati bakka kun aadaa Oromooti. Kana achirra fidanii biltsiginnaa waan biltsiginnaan barbaaddu jedhe abbaa gadaatiin jechuun seera aadaa malee sun cubbuu gurguddoo akkas godhuu hin danda'a. Ulfaadhu Dooktar. Mee Adisha ati kanarratti maal jettaa itti aansuudhaan immoo irreechi Finfinnee horar sadee ka dhooggameef siyaasaa moo koronaa kana daayirektii yookiin siyaasaa yookiin koronaa kanaa jettu barbaada. Isarraa wanaa jedhi waan Dooktar gaafadhe sanillee sitti dabaleera. Ulfaadhu wayyame asirratti waan guddoo waan doktarichi jedharra waan dabalullee qabu amma yoo waan abbootii gadaa kana dubbannee jenne amma waan kanarrallee bara dheeraarraa fagaanneerrallee seeraa fi heerri abbootiin gadaallee wanni fooyya'aa takka jiraachuu dandeetti bara dheeraa lafa sanirraa godaanee irraa tureeraallee haa taatuuti dursirratti akka dhaga'aa guddadhe takkatti abbaan gadaa galabaa fi qaba. Aga keessa jiraatu takka qaba. Qaalluun aga keessa jiraatu takka qaba. Ammoo wanna sana hunda bara kana
keessa darbanii laga ce'anii laga meeqa ce'anii addee hin taanillee mul'atan hin agarraa haa taatuuti wanni kun fooyya'uu danda'ani ani dhiifama ani amma yoo waan sanirraa marroo guddoo tureef inni jedhu amma wanni jedhu achirra barbaadu kabraa yoo maan jettee abbootiin gadaa laga san dhufanii kunno nama akkasiisanti gullukkoo uffisaniiranii kana godhaniiranii amma jennee yoo bakka santi waan kana irratti teennee ilaalle diinni waan kana sababa godhuuf takka qaba. Abbootii gadaa kanaa beektaa gadooma kana rakasiisuu takka yookaan beektaa akka waa inni godhe kana irratti namni mormii rakkaasu yookaan beektaa akkamitti walii godhni jedhe. Warrooti waa sani laga santi bahanii waan kana godhanuufi namni humna qaban ka bakka san jira suni wanni laga santi bahaniif waa Oromoo jaaraa yookaan waa Oromoo jiraachisaa osoo hin ta'in waa Oromoo wal nyaachisaa takka adeelanne ta'e harka jalallee ta'e waan kana hujachuudhaan laga santi bahan. Ammoo wanna kana nuti irra badhinnee ilaaluu nu barbaachisa. Abbootiin gadaa sun maal jette akkuma gama jedhe sirba giddiiti. Jaalataniitee hojii wasa godhaa jiranu waa isaatti irratti waddii jedhe takka jedhe jechuudha isaan dide jechuudha waan san beektaa waan isa muka gubbaa jiru dhibe kan lafa jiru beekuuf jedha muka namni yaade kan gubbaa jiru ati kanan gootu san gootu jedhaan ammoo waa isa dhibe kan muka gubbaa jiru beeka abbootiin gadaa tulla waan wanni kun aadaa isaanii akka hin taane hin beeka waa isaan dhibe jira waa isaa injifate ani garaa callaaf yookaan waan isaan dhiyaate kana sososobama callaa jedhee achi keessan jetti fuudhee isaa achi keessan massuu hin danda'u. Isaallee waan dhibe jira. Sirba giddii isaa sirbanu ammoo nuti badhinnee waan sanirra harkarra qabnee waan kana keessa laaluu nu barbaachisa. Akka nyaatni homoorkiin hin kennisan callatti yoo dhiphinnee laallee jennee nuutuu abbootii gadaa fuula dura dhaabataa irra jechuudha. Waan hin taane harkaan walleessan hojii isaanii taate jechuudha. Kanaaf wanna isaan godhasan akkuma jechuu tattaafadhe kana waan hundi irra jiraata akka jira waan saniif irraan dabalanii nuti waan jira badhinnee ilaaluu nu barbaachisa wanna saniif dhiphisuu nu barbaachisu jedhee akkasitti ilaala kana. Achuma irratti jecha tokkotti lamaan callaa. Kura dubbii akkas. Abbaa gadaa sirba giddii yoo sirbisiisanii ummati immoo hubatuu qaba dubbiin guddoon isaanii amma sirba giddii nama sirbisiisuun jira miti waa ati hin barbaanne kana godhanii harka qabanii yoo dhufanii nama tokko amma sirba giddii sirbisiisan. Nuti garuu abbaan gadaa sun fudhatee waa isaa fudhatee kana hojjete jennee akka maleetti deebichuu hin qabnu. Hubachiisuu barbaachisa abbaan gadaas waa abbootii gadaa hojjeta malee waan siyaasaa hojjetu. Waan siyaasaa ammoo waliigala akkasii biyya nageessa biyya waan gaarii hojjedha jedhee eebbisuu danda'a. Garuu achi gadarree waan siyaasaan namni tokko hojjetu waan buduriin tokko barbaadu hojjetu abbaan gadaa. Garuu adoonni hin beekne hojjechiisuu danda'an sirba giddii kun waan amma jedhansi. Ulfaadha wayyama. Mee gara xumuraa deemaa jirra. Mee ibsa kolonel Abiy Ahmed har'a dubbate tokko argeen ture isa kanarraa maal jedha namoota karaa nagaatiin wal jaallatuu didanii qawweedhaan wal jaallachiisnaa jedha. Garuu jaarraa 21 kana keessatti nama qawweedhaan humnaan wal jaallachiisuun ni danda'ama. Nama qawweedhaan wal jaallachiisaa jedha. Mee dooktar kanarraa wanaa jedhiiti adishaan itti fufa. So akka malee waa ajaa'ibaati. Nami diktaaterooti adda addaa gizee adda addaa dhufteerti biyya bulchiteerti. Itoophiyaa callaa doonte biyya biraallee. Nami adda addaa nami beekumsa adda addaa qabu nama muuxannoo adda addaa qabu nama umurii adda addaa diktaaterii ta'eera lafa yeroo adda addaa. Garuu waan takkatti wal fakkaata diktaaterooti guminuu. Wanni sun maali sodaachisu hunda agarsiisu kun bakka diktaaterooti hundumtuu
wanni si wal fakkaattu nama sodaachisu hunda agarsiisu akka dur koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam dura Itoophiyaa waa'ee moot burcuqqoo waa'ee fa'aa waan diimtuutti naqanii olaansee fageessee buusee bisaa wanni diimtuun facaq akkas jettu dhaggisiisa akka batta jabaa baqa hamaa jedhanu amma namichi kun achumarra maan jedha seen wallollee gosa siviil warri walirra deemsinee wal aanee wal waraannee duubatti deebine malee dura nun deemsinne wanni biyya addunyaarra jirtu keessa nutti akka misaalee yookaan fakkeenyaa ta'a. Waldhabii wallolii walii galtee diduu walii hojjechuu diduu inni tokko yoo tokko jaaru tokko waliin jaarree wal dhabnee moo deebinee moo jissine jedhee dubbateera. Asuma garagalchee immoo nama walii galuu didee awwee walii galchinaa jedha garagalchee. Eegii wal dhabnee muuxannoo fudhannee irra teete. Wal dhabnee walii gallee jaarree wal dhabnee eegii diinnee jirra teete. Wallollees akka eessayyuu akka hin geenye eegii hubannee irra teete. Amma nama jeesuu maaf barbaachisere akkas taana. Qawwee hin goone akkamitti walii galchinare. Kuni waanuma inni nama waan dubbatu dubbiin nama bulchaa tokko afaanii baatu amma fakkeenyaaf biyya kanatti yennaa pirezidaantota Ameerikaatuun haasaa godhanu jecha isaanii tokko tokkoon fuudhanii maan jechuu barbaade. Warri beekta haasoo isaanii barreessu jechi kun guma meeseejii maal akka calaqqisiisu itti yaadamee barreeffa. Amma jechi isaa yoo warri isa beekta warri isa cinaa ta'ee gargaaru kun yoo jecha isaa kana guma laalanuuf teete wanni inni dubbatuuf wanni inni jedhus lachuu dudda wanta galaga baay'eensa. Eegii lolli akkasi nu godhee jiraate eegii akkasi wal dhabbiin duuban nu deebisti teete eegii yennaa waliin jaarree yennaa ammoo wal dhabnu jissinu teete amma ammoo nama nagaa walii galuu dide qawwee walii galchina jechuun waanuma garaa keessa isaa jiru waan laphee keessa isaa jiru lolaa walii galchina jechuun sun hunda isaa agarsiisuu barbaachisa. Isa dhakaa inni itti amanu amma habeetta wallollee dhaggineera kun soba afaan irra nama sobaa jira akkuma dur akkas teenaa meddemernoo megdelii fariinoo jedhaa ture miti hin qaabatu yoo qaabattan ta'e nama jeesuun sodaa saayinii sodaati jedhaa ture amma garuu jechisu afaan irra mi'eessee si dhaggisiisuuf jedhamee hanni dhugaa itti amanu qawween lollee si walii galchina ka jedhu sun ka inni dhugumaa itti amanu kunoo isaani. Maaliif wanni inni lafarraa hojjetaa jiru isaani? Tarii itti milkaa'u doktor kanatti milkaa jettanii yaaddu jaarraa kana keessatti. Amma ana mana gaafatti inni nu jedhee jira itti milkoonneen beennu sadarkaa amma seenaa waggaa dheeraa qabnaa guddina diqqaa qabna maaliif jedhee jira. Maaliif walii galtee hin qabnu wal mormina waliin gallu wal aanaa wal waraanna wal balleessina kanaaf dudda duubattannee jedheera. Ammas waraanee innis eessayyuu dhaquu hin danda'u. Innis hubateera fakkaata sobee afaan hin dubbata garuu karaan deemuu barbaadu karuma waraanee akkuma jeneraalichi sun jedhe itti mi'oonami sun karaan kee sirrii miti jedhee si dide qawwee mataa dhahi jedhee jira. Akkasii hojjetaa jira. Innis akka inni itti amanu karaa sani. Kanaaf inni mooyisa dhiisii yeroon itti gabaabbateera. Amma immoo mootummaanis harkaa bahee jira. Inni amma mootummaa Itoophiyaa piraayim ministeerii yuumuti akka seeraatti. Akka seenaa Itoophiyaatti akka seera Itoophiyaatti inni amma piraayim ministeerii Itoophiyaati miti. Oh, okay. Kanaaf eessayyuu gahuu hin danda'u inni already kufee jira. Amma diktaaterishiippii sanii harkaa qaba malee akka seera Itoophiyaatti inni piraayim ministeerii Itoophiyaati miti. Jechaan keessan doktor akka keeyata mootummaa federaala Itoophiyaa 56tti aangoon mootummaa tokko waggaa 5 jedha. Kanaafuu expire ta'eera jechaa jirtu. Expire ta'eera amma qawween wal sinjaalachiina jechuun tokkoffaa mootummaan yeroon keessa jalaa dhumeera amma. Inni amma shaanee shiftaa jiru isaa inni shiftaan guddaan isaa amma inni namisa filatee hin jiru. Maaliif as ta'an yoo nama tokko bahee jeese inni amma seeraa ala
mootummaan namni durumaayyuu piraayim ministeerii ta'ee uummata Itoophiyaa isan filan. Yaadigitti isa bakka buufata yaadigi san immoo diigeera. Bilisiginna waan jedhan mootummaan uummata Itoophiyaa filee hin beeku. Kanaafii nama mootummaayyuu miti, piraayim ministeerii miti, paartiin isaas seeraa ala inni seeraa ala namni tokkoyyuu seeraan qabu. Amma namni walumaa galteen jiraata malee akka seeraatti nama tokkoyyuu amma inni jeesuun mirga hin qabu. Jeesuun ishee ajajuyyuu hin danda'u. Ulfaat Dooktar, mee Adishaa kanumarraatis jaarraa kana keessatti nama karaa nagaatiin wal jaalladhaa jenneerraa karaa nagaatiin wal hin jaallannu jettaniirtanii amma qawweenis wal jaallachiisuu jalqabneerraa jedha. Dhuguma itti milkaa'u addunyaa kana keessa namni qawweedhaan wal jaallachiise ni jira. Ayyee galatoome waa hedduu Dooktar Uddeessaan tuttuqeera. Waan gabaabduu takka jedhu barbaada. Haga addunyaa kanarratti argaa turre mallattoon jaalalaa ilillii yookaan daraaraa nu beektu wanni namni wal jaalatu jaalallee akka dhuunfaarraa kaasii haga pireezidaantota yookaan nama kabajamaa tokko yoo ati simattu yoo namni tokko si simatu jaalala agarsiisuudhaaf wal jaalala san agarsiisuudhaaf ilillii qabatanii achi dhaqan. Ammoo akka amma wanti jedhu beektaa waan kana koloneel Abiy beektaa waan nu haasofnu kana bada nu laalu taate bada silaa dhaamsaa dinqaa tokko isaa qaba. Adda wanni jaalalli wanni jaalattaame wanni nama jaalachiisa afaan qawwee taate rabbi sodaadhu silattu pireezidaantiin biyya biraa si bira dhuttu gaafa pireezidaantii Isaayyaas Afwerqii Finfinnee dhufu akka ilillii qawweef shugguxii kenni ijoollee qabsiisii kenniif mallattoon jaalalaa yoo kana taate jedha. Inni nuraan laalu maal? Jalakaatota isaaniis ilaalan jedhee abdadha. Jalakaatota isaa. Amma wanda anda afaan qawweetiin nama jaalachiisa. Qawwee jechuun attamii uumamte. Isaan biratti wanni haga dhalatanii gaafa dhalatanii guddatanii sanyiin nafxanyaa diqqeennaa kaasanii wanni itti himaa guddisan waa hammeennaa waa akkaataa summii wal nyaachisan waa akkaataa wal gurmeessanii cubbuu walirra dalagan waa akkaataa walii jeessan ijjeechaa bara isaan karaa nagayaatti seenaa isaanii keessatti gaatu nagayaa walitti aangoo dabarsanii kennan akka nagaya. Isaaniif nagayaa jechuun alaala jechuun qawweedha. Nuuf ammoo akan gafa ijjatatta waa akka ilillii waa akka beektaa wal eebbisaa maanguddoon baatee harka wal qabsiisaa ilma abbaa gadaanuuti waraanaan arfiidhaanii mutaayyee wanti jennu. Amma nama akkanaa kana ilma abbaa gadaa jedhaa ture jechuudha. Arfiin kana baatu addee akka deemtu qabu. Kanaafi wanni inni jedhu beektaa namni hoomachi imaannu bishaan fudhate hoomacha qaqqabataa jiru. Wanni isaa hafe hin jirtu ba. Wannummaan naftan wannum isaa hafe takkaan hin jirtu. Wanni isaa hafe qawwee ililliidhaa daraaraadhaa jedhaa jiru. Kana jaaladhaa kun wanni kun akka qawwee ibidda keessa jiru isaa fi ibiddi keessaa suni ilillii daraara. Kanaafi wanni inni jaannu kun jaannuuti yoo diqqaanne miliyoonni 50 yookaan 60 kun yoo cinaa dhumatnee tarre kuufinuma wattiba jibbi jaaladhu eenyu du'ee eenyutti bashannanee jiraata turre akan jirre warri faarfattoo kenna irra hundi dabarsaniira. Biyya nami Lammaa Magarsaatiin ta'in nami Jawaari wambarii jala isa qabaa ture isaan ta'in eenyulleen ta'u waanuma isarraa waa eenyuuf takka hin jiru. Maa haasa'ee cubbuu addamaan gadi baasee dubbataara koloneel Abiy jennee cubbuu sadhageechaaf yoo deenne malee
wanni dogoggor eessa jira ilmee buutii irraa dawaa eeggachuudha summiidha wanni achi jira hadhaadha. Kanaafi waan kanarraa dogoggor guddaa eessa jettanii nafxanyaarraa waa eeggachuudha mootummaa kanarraa namni waa eeggatu dhugumaani nama waa addee malee dhaabatu waa fugguu dhaabate takka taana jechuudha. Kana jechuu barbaada asuma irrattidha. Ulfaadhu wayya mee doctor afachu na eegime doctor yoo wanni hafe jiraata jette itti dabaliiti hin xumura haa xumuruuti itti dabali hin xumura waa hafe jirtu qabaattu jecha tokko waan takka callaatti dabaluu barbaade ila adoo lolli yookaan qawween nama wal jaalachiisti teete qaata jaalala hamaa keessa seenirra turre nama ijjeesee alaggateera muka fanniseera bineensa nyaachiseera waan godhuu danda'u dhuma godhee jira inni aga amma uummata Oromoo waan inni godheeru nama meeqa akka bosona keessa gatanii bineensi nyaatee reeffa namaa guyyaa guyyaatti kun Facebook irra dhaggaa jirra ka mataa namaa ka bineensi walakkaa nyaate ka mataa nyaate ka miila nyaatame ka karaa raggatame ka bosona keessa gatame adoo akkasi nama jeesuun wal nama jaalachiitti teete silama jaalala hamaa keessa jirra turre isa waliinu garuu nama jeesanii qawween nama jeesu akka malee wal nama jaalachiitu akka malee wal nama jibbisiitti yoo awwal jaalannu fa wal jibbinu kaani akka gaarii hubatee yoo jirate itti afufuutiin nis akkuma amma jalqabisanii kanuma jedhu qabaadhu marratti garuu akka dhaamsaa wanni jedhu barbaadu maani ummati keenya amma waa hedduu hubatee jira. Kararabbaanii akka durri yaanee morman ilaalanii akka nama karaarra dhaabatu hunduma mataa dhawaa ajjeesaa jiranii ajjeesaniiru. Nama mormuma ajjeesaa jiranii mana guuranii ajjeesanii bosonatti darbataniiru. Amma obshiin takka callatti harkattaaf uummata Oromoo. Obshiin akkuma isaa qawwee qabatanii nama fixanuu isaanis uummati keenyas amma waan akkasitti barbaadee ofirraa qolachuu qabu. Dallisee callaa duun kuno warri gaaraa warri isaa waliin ture marsaa jalqabaa warri bulchaa ture TPLF kuno qawwee qabattee ofirraa beewwattee namni achi dhaqee oduu isaanii isaan gaafatu hin jiru. Nuti yoo mirga gaafannee biyyi diigamti warra kuno dhaqee isaa arrabsaa jiru ka televizyiinii Itoophiyaa chaanaalii isaaniirraa tokko fudhatee arrabsaa jiru madaqee Itoophiyaa diigaa jiru jedhanii maaf isaan maaf hin aadan. Yoo humna qabatee dhuguma yoo humna akkasii jabaa qabaatee humna akkasii nurratti argisiisu ka qawwee wal nu jaalachiisu kana warra isa jibbee galgalaa ganama isaa arrasu ka gaarasa maafi dhaqee isaa hin jaalachiinne qawwee mire. Na ummati keenya akkuma isaan ummati keenyas akkuma inni qawwee nuuf jaalachiisuu barbaadu san nuti immoo qawwee nuuf jaalachiisuu haa if kabachisiisuu qabna. Waan baay'ee naasawan kanuma jedhetti lakkisa. Ulfaa doktore lakki inni qawween isin wal jaalachiisan nuun jedheera nuti immoo qawween of kabachiisuu qabnaa jettee ummanni keenya immoo qawwee qabatuun. Qawwee qabatee if kabachiisuu qaba. Soba inni odeessu ka inni qawwee of hin jaallachiisan inni qawwee if hin jaalachiisu nu qawwee ammoo of kabachiisuu qaba. Ulfaa doktor dhugaan jirtu sanuma. Tana dhugaan baqa wal sobuun barbaachisaa. Namni beektaa biyya tana keessatti qawween gabaa keessatti wal maartifaa bakkuma dhagganee gurguranii garuu namni qawwee waan bitateef wal ta'u hin jiru. Namni seeraan darbitee nama dhunnaan if difendi godhachuu waan jiraati. Mee adishaa waa hafe jedhaa yoo qabaate irra naa dabalii xumura goonaam. Yaa wanni hafe nuutuu adda addeetti qophotte Dr. Deessaallee kun wabatti gugguure waan yaada hafe illee qajeelu. Wanni jedhee beektaa yoo namni hayyuu tokko si dura dubbatu dubbis duraa fixeetumaa jeetaa qabattee si duraa guuratee fixaa. Haa taatu wanni akka dhaamsaa jedhuu barbaachisu biyyallee ta'ii irrichallee ta'ii mana dhuunfaatu horata ta'ii waan jarri homookii nuu kennu waan isiin nu goota. Callaa dubbachuu odoo ta'ini waan isaanii homookii ta'aa takka. Dhiphinni keenna eessa? Jabeenna keenna dhiphinna keenna wanni kun addeetti dhipha
hidhannu akkamiin duutalla amma addee jirru waan kana callaa haasa'uu odon ta'in waan kanaan irra aanu waan jara tanaa hoomorkii ta'a hojii manaa isaanii ta'a waan akkanaa kanarratti ummati Oromoo yookaan namni jiru addee jiru diqqaa guddaa ta'e bakka jiru isa guddaa ta'e isa diqqaa ta'e akka jiru addee jiru hoomorkii ta'uu fi mala nyaapa kana umurii isaanii akkuma yoo waggaa har'aa ga'u nama meeqa fixeera laala lubbuu teenna baraaruudhaaf biyya teenna baraaruudhaaf itti mudduudha xuupheessuudha wanni biraan jiru duudhuudha kanaafu waa isaan godhan kana kaaba biyya san godhan kana callaa akkin nama jeessan ijjecha sadhaabuudhaaf maal godhu maallee nami waa horatu takka loon ta'ee re'ee ta'ee waa ittiin tiffatu takka wanni biyya keenya ittiin tiffachuu dandeenyu afaan qawweeti jibbaa jaaladha yoo tanatti silattuu amma namni keenya garritti duufaa jiru argaa jirraa yoo hin deemna haa taatuutu jibbi jaaladhu nama ulee eboo qabatee raaqa keessa dhaabatee san yoo cinaa dhaabatini warri amma waa horanlee qabeenya qannaa bada qabeenya na jalaa bada jedhan qabeenyi sunda kasaaniitiiniti guyyuma guyyaa harka dhaamaa jechuu barbaadaa kanaafi bakka jirru addee jirru dallanuu nu barbaachisa wanna sirratti dursitee wanni kun raayitii kiyya jettee irra dallanuu yoo hin dandeenye yoo irratti aarini yoo achuma teenyee qabbanoonni teete achumaan lagi fudhatee nu tara jechuudha. Kanaafi addee jirru xiiqii nuufi qabatuu nu barbaachisa jedhaan kanuma jedha dhaamsa guutuu uummata keenyaati. Ulfaadhaa wayyamaa. Ummanni Oromoo faranjii fi waan inni nama hunda qabu jaalatedha. Profeesar Maraaraan waaqni isa eebbisu. Yoo humna hin qabaanne abbaa fedhes dhabanaa ta'edha. Hiyyeessa haati dhaltee iyyuu hin jaalatu. Haati dhaltee hiyyeessa hin jaalattu nama humna qabu namuun jaallata. Oromoon hiyyeessa haati nu hin jaalatu. Ulfaadhaa Oromoon kana hubadhaati yoo dandeettan woma godhadhaati ifirraa qoladhaa diina malee. Kadhaan danda'u diinni kadhaan danda'u kana jenna daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokko waan nu daawwattaniif ulfaadhaa wayyamaa yoo ergaalee qabaattan ergaa keessaniin fudhannaa ulfaadhaa wayyamaa nagatti nu oolaa ka biyya alaa jirtan nagaan nu bulaa jenna. Ajee galatoom.